sagalee kee kaas sagalee kee. Waan baay'ee nama gammachiisu uummanni hedduun har'a mormii warra faashistii irratti mormii ba'anii sagalee isaanii ageessifachaa jiru. Kuloonillee sagalee na duudeeran baay'ee gammadeeran. Kana sagalee keenya uummata keenya biyya keessaa rakkachaa jiruuf sagalee keenya dabarsineerra. Yoom jalqabdanii hiriira kana? Akka sa'aatii biyya kanaa sa'aatii 9 irraa kaafneetu akka ammaatti irra jirra jechuudha. Hammam turtanii? Gara sa'aatii 4-5 sagalee keenya dabarfachaa jirra. Uummanni keenya biyya keessaa beelaan hidhaan maneedhaa keessatti gadadamaa jiruuf sagalee keenya dabarsaafii jira. Yaadannoo akkam jedhamaa jira? Mootummaan Mallas Zeenaawii faashistii akka inni ta'e akka inni uummata ajjeesaa jiru akka inni uummata hidhaa jiru akka inni uummata akka inni beela'u akka inni gochaa jiru lafarraa akka inni kaasaa jiru sana dabarsaa turre. Galatoomne.